Gooti amaanaa hin kimbaadhee raadhi tokkodha. Lubbuu nama 31 jechuun isaan kootitti hin gaafatamamoo amaanaa Oromootti hin gaafatama gaafa hin du'u rabbiin bira. Oromoon nama 31 qeerrootti na kennite tokkodha. Amma zarri hin baasii bira dhannee turre. Qeerroonis utuu kee waa ta'e qeerroo Oromoon hin gaafatti seera biyya kanaallee hin gaafatanii ni galee saniifuu awwaa tokko isin himu. Anumti miira keessa galee yoo diqqata akka diqqataa jechuudha. Aareen nan of ajjeesuu miti wallaahi makiina jala iyyuu nan bu'aan aareen nan akka diqqataa karaa feetti aaree diqqata yoo nuuf godhe diqqata jechuudha. Malee nafsiin kun barbaadu yeroo aaruu jechuudha waan godhuun beeku saniif akka qeerroon gaafanne wallaahi. Namni tokko qeerroon gaafatina. Namni tokkittiin keessa. Maaliif inni nan beeku tokkodha. Maaliif daa'imummaa koo kanatti amanee tun dubartii guddoo ta'e maal dalagattee nyaattu jedhe suni galee daa'imummaa koo kanatti amanee karaarraa na qabu isaatti utuu haadha manaa qabu karaarraa na qabee na fuudhee galee waa hunda na godhee wallaahi wanti wallaahi akka barbaadetti uffadhaa akka barbaadetti dhiqadhaa garuu yookaan haala jireenyaa namni ilmi namaa bar waatti badeef miti bar haala jireenya isaa waa'ee dhuunfaa isaa icciitisaa dubartiidha miti yoo waa tokko tahee dhiqqata jechuudha. Waan daafuu maatii keenyaan illee sin jaalladha. Hundi keessan iyyuu Oromoo sin jaalladha naa jiraadha. Laabiin kun immoo hin banamne mallee wanti irra wallahi namni jireenyi isinitti hammaattee wallahi absoo fixatta miidiyaa kanarra hin dhufina. Gaafa jireenyi isinitti hammaattee absoo fixatta wallahi miidiyaa irra hin dhufina. Ani immoo miidiyaatu lubbuu koo hambise waan ta'eef miidiyaa irraa hafuu hin danda'u jechuudha. Reefu koo yaa asirratti qabaale. Durba jechuun barfitinaadha wallahi. Wallahi maqaa rabbii jechuudha yeroon akkasii wallahi madhugaa waan biree ofirratti uumuudha yaalu billaa gaafa sinna dura dhufa jechuudha. Rabbi gaafa billaa sanarraa na baase ani immoo maal fajjeessa yaasale wallahi. Sila maal sagalee namatti qabdan keessaan nagaa miti maal taatan? Woy namni waa yaada isaa dubbachuu hin danda'u. Kalas fukkuun ala haali. Maal taatan sila sagalee namatti qabaan waliin haala safarraa dhiisa. Ana laabiin kun gannaa fadhiisoo asirra taa'aara malee laabiin kun nama gashuus hin danda'u wallahi. Amma guyyaa 30 daqiiqaa 3 guyyaadhaan irra gale. Kaleessa sirra galee arra sirra galee. Tasanaan araban na beetti isinii galee. Sijjammar maatiin qabu maatiin koo isin gaafatuutu waa godheeyyu garuu isinumti qeerroo waan gaafatina yoo wayii isin daati galas. Silkiin koo cufuudha parsantaa 4tti galteetti. Daqiiqaa 30 daqiiqaa 30 nama gaafatu daqiiqaa 30 irra galtu malee namaan Kuftum fakkaadha. Kuftum fakkaadha joo. Fakkaatu. Ayya kuftu fakkaata waan an jettan ree. Wallahi kuftum fakkaadha.
Boo dhumaa biyyi dhokadhee boo barbaada bargaggoo wallaahi dhokadheen boo lama. Ganamas tokko dhokadhee boo'ee wayii manatti ol deebi'a. Wallaahi boo dhumaa. Boo dhumaa bootaa dhokannaa barbaada. Ayo Romo. Si lubbu kan biftanii kaatanii amma dhufee sin irratti bo'uun qaba. Atu kuftuu dheedhan. Laalaan kuftuu miti uddachi. Nante video ko argite gimjaa seedhaan beektanii miidiyaa kanarratti feemisi jara maaraa. Ittoo gosa guddaadhaan maal taatettee keessan ittiin dubbisteenna. Homaan taanee jedheeni gastii kokottettee sheer natti goote. Achuma abbaa ta'eetiin dawalee dhaqoonnaan lakkina qinnaa jedhu. Itoophiyaa yoo galte si gargaaranaa jetti. Mucattiin sun iyyuu rakkina guddaa qabdu wallaahi. Isiin himtuu sin gargaaranaa jetti wallaahi laazim. Seenaan koo barjaraa maaraa ajaa'ibee Oromoo tun ta'in wallaahi. Más de Qeerroo. Eenyutu Qeerrootti hime? Isin waa tokko hin himinaa haroo namni isin hin jedhu adaban godhattanii. Adaba godhadhaa. Masih rekordi gootanii bari yoona rekordicha argaa bara. Maal hafa godhuu fireemu. Jaraan nyaattee maaliif?